daalachake ya gubeo ya osimtu balambar jaalalake na gubeo akka jorka Shawa harka fuune ordoftoota Fuad show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti simbraagoo jechuun barbaada. Eeyyaniga akkuma beekamu har'a waan kaleessa dubbadhe irratti jechuudha waa'ee ustaataa fi waa'ee Umeerii mucaa jedhamu jechuudha. Gurbaa TikTok irratti hudduu shamarranii waraanu jechuudha. Gurbaa Komedy nager hojjetu sanarratti dubbadhe naan baay'ee keessan koomentii keessan argaan ture jechuudha. Baay'ee sittee moo fadheera kan jedhu fa'iitu jira koomentii keessan ture iyyuu deebisii akkan dubbadhu na godhe jechuudha. Haa ta'u malee waa'ee jira kana sirriitti na jibbitanus natti mufattanus isiniif hiikee dhugaa jirtu isin agarsiisuun koo immoo anaaf badii natti fakkaatu yoon badii qabaadhes immoo dhuguma dogoggora koollee as keessaa ni hubattu jechuudha. Itaan suudhaan warri haaraa dhuftan maatii keenya ta'a subscribe godhaa maatii jaalalaa ta'a fi maatii bashannanaa ta'a anaa dhufu jenna warri haaraa dhuftan warra as duraan immoo as jala turtan like itu kun daga tanay naga itaan suudhaan baay'een keessan akkas jedhaa turtan jechuudha. Ilaala waa tokko jala mureen isinitti hima jaalladhus jibbis ilma namaa tokko sirreessuun akka ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam nun jedhanitti nam tokko giddiidhaan amansiisuu hin dandeessu tokko nam tokko giddiidhaan sirreessuu hin dandeessu hin jiru amantaa keenya keessa. Nam tokko muudii itti qabdee yookaan immoo tarabdee yookaan immoo muudii itti qabdee waan akkasiitiin amansiisuun hin jiru. Maal jedhani ergamaa keenya dubbatan yeroo jechuudha. Ilma namaa amala gaariidhaan qabameetu sirreeffama. Amala gaariidhaan qabaniitu amala gaarii agarsiisaniitu malee hudduu marfeedhaan waraananii sirreessuun hin danda'amu. Gonkuma fudhuna jedha. Fudh asirratti akka amantaa keenyaatti akka amantaan keenya nu eeyyamutti shamarraa marfeedhaan shamarraa akka nu dalgiftu nama jallate tokko waraanaa sirreessaa amantaan jedhu tokko hin jiru. Hudduu shamarraa waraanaati sirreessaa kan jedhu amantaan jedhu hin jiru. Amantaan Pheenxee kan jedhu jira. Amantaan Ortodoksii kan jedhu jira. Amantaan Muslimaa kan jedhu jira jiran. Maaf dhugaa jibbitu? Dhugaa maaf hin liqimsine yaa jaran isin? Ana dhugaa wajjin na jibbi. Na xireeffadhu. Fakkeessuun isaa warri sitti mufanne naan jedhaa jirtanu nama akkamiiti isin beektu jaahila akka kootii waan taataniif jechuudha. Maaliif waan hin beekneef jechuudha. Namni hareeda dheereffateedhaaf argi sheekii miti. Meeqatu jira maqaa sheekiitiin hareeda dheereffatee kan shakkalataa jiru akka Hamzaa Jimmaa. Hamzaa Jimmaa dubartii 2 3 4 walirratti hojjetaa jiru Hamzaa miti inni. Sheekii dhoof hin jiraan jiru sheekii bakka bu'aa kun. Hamzaa Jimmaa birrii 100 ol natuyyu 70 difinii hudha qabee harkaa fuudhee mucaa deebisiise ragaan ana. Ustaazuma ati jedhee deemte ustaazi maashaallah idha waltu jechuudha. Yoo barbaadde ragaan kun akka jira wallahi billahi sifanni isa yeroo sana jechuudha. Waggaa lama dhanatu 70 deebisiiseef hiriyaa wajjin ciiseenna jechuudha. Haadha manaasa osoo isiin nikaa qabduu fuudhee torbii osoo hin gahin hiriyaa siitii hojii warratti qabdee jechuudha. Hiriyaa ofiitii hojjetu. Kan kun ustaaza bakka bu'aa, kun sheekii bakka bu'aa. Namni hareeduma dheereffannaan isinii hin gowwoomina. Kaan miidiyaa ofii guddifachuudhaaf kan hin maqaa rabbiitiin dalagatu jechuudha. Naamani wallahi billahi kakadhee isiniif. Nayemar Fuad hin soba jedhaas rakkoo hin qabu. Dhugaa rabbi beeka anis nan beeka waan ta'eef jechuudha. Anis bicuu nan beeka. Amma beekutti ani immoo waan rabbi beeku kana immoo hin gadhiisu jechuudha. Kaan YouTube dalagachuuf kaan immoo miidiyaa isaa guddifachuuf wallahi billahi malee hudduu waraanuun shari'aa rabbii keessas hin jiru. Shari'aa amantaa kamuu keessa hin jiru. Hudduu waraanii sirreessi ilmoo namaa jechuun hin jiru. Liqimsaa
kun miidiyaa ofii ho'ifachuudhaaf godhani ustaazni jiru sunii fi numeerii affeeruun fakkeenyaaf hudduu durbaa waraanuudhaan maqaa rabbiitiin taphachuun kun ay balaa amantaaniif hudduu waraanuun adda adda jechuudha. Fudhu liqimsa masqalee sirrii miti. Inaaffaa maaliiti? Inaaffaa inni inaafu maayin? Peejii tokko irratti nama tokko affeeruu ana inaaffisamu. Komantii tokko jira kan inaaffaan si gubara wallaahi itti kakatte kan jette wabbareettiin kee tokko. Ha'uuzu billaa. Anatu inaafettee addaat. Peejii taraa tokko irratti affeeramuu waan nama inaaffisu wayii qabaa rabbii rasuuleen. Siif haaraadha garuu. Yookiin immoo numeerii keetiif haaraadha isa hudduu durbaa waraanuu fi haaraa ta'uu danda'a anaaf garuu haaraa miti. Nayemar Fuad jedhe YouTube keessatti barreessine argatta waa'ee koo jechuudha. Nkwaan peejii taraa tokko irratti affeeramuu dhiisiitti jechuudha. Mee maa inni na inaaffisu mee hudduu durbaa waraanuu na inaaffisa rabbii rasuuleeni. Sobarratti waliin gadhiifnu jechuudha. Sobarratti eenyuun hin deeggaru. Wallahi kana miti si waan kana caalu hin inaafu na amani wallahi itti kakatte garuu ati cubbuu kakatte bar. Ani naaffaan qabu bar. Nan beektu jechuudha bar. Bifa koo beekta mala keessa koo beektu jechuudha bar. Kanaafu kun deebii sii taati jedheen amana. Peejii taraa tokko irratti affeeramuu dhiisiitii an TV irratti affeeramuu nan dide wallahi dhaasu. Na amani isin jedhu. Kunoo asii jarrabbii ishaa hundi waamamanii na jarri TV dubbataa geettamti. Peejii tokko dhiisi jechuudha. Utuun fedhii qabaadhe caatii godhii sana qo'ee ndi deema. Caatii qo'a cafa qo'ee jechuudha. Kana akka abbaddaa ati peejii taraa tokko irratti affeeramuun birqiidhaayi. Mee maal nama inaaffisu kun? Ammas taanaan dhugaan kokkeen soba kokkeen qabadhaan biraan darbu. Warri maqaa amantaatii shaqqalatanu paastarii keessas ni jira. Ortodoksii keessas ni jira. Musliima keessas ni jira. Jara kanaa kokkeen qaba wallahi billahi. Mee rabbiin qaxxa'u gara sanaan soba jiraa kana cubbuu irra keessinaan jedhu an garuu waan hin beeku irraan dubbadhe waan ija koo ragaadhaan arge jechuudha. Meeqatu guruuppii ofiin ustaaza ofiin jedhee guruuppii shamarran walitti qabee janaa bulu meeqa beekaan. Kanas kottuuti soba jedhe soba jedhe borri sagalee irraa siif deebifa woo barbaadde immoo kottuuti soba jedhe siifan saaxilaa asirratti fide wallahi billahi meeqatu viidiyoodhaan shamarratti daawwataa bula hin beeku waan. Inni namni beekaa dhibbatee gadi qabatee taa'u isin nama tuttuqinaa jechuudha. Akka namni of keessaa darbatutti jechuun nama godhanaa jechuudha. Ani ammoo garaana dhukkuba. Garaana dhukkuba. Yeroo namni miidiyaa taa'e sobee fakkeessu garaana dhukkuba jechuudha. Garaa ilaafu ta'uudha. Na dhoo'aa natti fakkaatatu waan inni bicuusii namni bicuusii marfeedhaan akkana garaa kootti bu'e. Maaliif na bokoska jechuudha. An waa sobee fakkeessee buluu hin beeku. Nama fakkeessee bulus immoo hin jaaladhu gonkumaa nan qabaa. Kakar lakkii kula wallaa wadii fassareedhaafanii dhugaasaa. Meeshaalee yaanula. Bayi gowwaa kee irraa dhaqi jaayilaa akka keetii barbaadi wajjin dhaqiitii waree kee waree Nayemar Fuad sin dhaga'u waan akkana. Ilaali an beekaa ta'eef osoo hin taane beekaatti siqeetan beekaa irraa baradhaamu. An gara caalu ofii kootiif jaahila bara garuu nama guddaatti siqee nama rabbiif jecha hojjetu jira beekaan kan kunoo baddaa baadiyyaa keessa taa'ee bara ilmaan rakkattoota jechuudha. Ilmaan miskiinaa walitti qabee madrasaa muslimaa banee jechuudha. Kan cichaa keessatti taa'ee luu irratti dhagaa qaraa isaa jiraama. Rabbiif jecha erga ta'e jara akkasii irraan baradhaan naqee yoon barbaade jechuudha. Beekaatti siqee beekaarra barata jaahilli. Kan rabbiif jedhe dalagaaru baay'eetu jira waan ta'eef. Malee miidiyaa yuutuubiitti shaqqalachuuf waan adda addaa akka Hamzaa Jimmaa kana fa'a jechuudha. Shamarran ittiin fixuudhaaf maqaa rabbiitiin shaqqaladhu waan. Lama du'uu jedhama kun lama du'uu tokko jaahila ta'eetuyyuu nam tokko maasiyaan jira baay'ee wal caala laal inni beekaanii fi jaahilli tokko miti an jaahila osoo man dogoggoree inni kun garuu osoo beekuutuyyuu bawwaa keessa of buusaa jira meeqa du'uu jedhama lama du'uu qoraan azaabaati jechuudha jedhu kun na amani nama gaafadhu namni osoo beekuu kafare. Namni osoo beeku osoo jahannama sana beeku osoo itti gaafatamu beeku dalage assalaamu alaikum galgalisaa badaansaa badaadha jechuudha. Qoraan azaabaa keessaa isa tokkodha jedha Quraan. Anaa miti deemii beekaa gaafadhu Nayemar Fuad hin sobeenaan jetta achi kaasee. Agisanii
maaliif siluma akka amantaa muslimaatti ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam nuu dhaamaniiru zamana booddee keessa osoo beekuu kafara ilmi namaa tokkoffaa kan kafaru eenyu ni beektu kun immoo hadiisa keessa jira kottaa Nayemaartuu fi danaan jedhaa kammoo kanas cubbuu dubbatti naan jedhaa isa qara'eetuyyuu aalima qara'ee ilmii of keessaa qabutuyyuu ilmi isaa kana birriitti baafata jedhan ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam birriitti gurgurata ittiin nagadata jedhan ittiin shaqqalata yookaan immoo osoo beekuutuyyuu daba hojjeta nama beekaa akkanaatu kafaree dhumaa jedhan kun jaarraa dhumaatii miti jaarraa nuti gala jirru kun waan akkanaa kokkee qabuun isiniin ta'uu isin kokkeen qaba akkanatti gagar godhee hin ba'u harkaa hin ba'u na jibbii ana sobaa wajjin na jaalachuu kee irra dhugaa irratti na jibbuu kee hin filadha laala argite kun bulteesii galti jechuudha har'a natti faraduu hin dandeessa garuu bulteesii galti dhugaan hin turti malee akkuma Hamzaa Jimmaa immoo fanaddaatii guyyaa tokko waan ta'eef jechuudha meeqa satarree jirra yaa akhi nu bira jiraamu namni nutti ergaamu boloonni keenya baay'ee nutti ergu bara hojii jira hojii nam tokko nutti ergu namuma miidiyaarra taa'ee nama guddaa of fakkeessu kana baay'ee of qabnaam nuti garuu sataruu beenna nuti jechi keessan garuu nama sataruu miti jechuudha isa gaffuutee garaa kee keessaa fuutee abbaa isaa addunyaarra guutuu si godha jechuudha jechi keessan jecha jaahilaa jechuudha sanuu beekaayyuu akkana jenneeyyuu namni tuttuqinaa dhugaa rabbiin si hitti maa jechuudha akkan dubbadhu immoo nan godhinaan ittiin butu wallaahi laaziin nan dubbadha fidee abbaa isaa ragaa wajjin asirratti cubbuu ilma namarra immoo hin kaawwan maaliif an nama ol guddataa jiru waan ta'eef warra maqaa muslimaatiin nagadatuu fi warra maqaa paastariitiin pheenxeetiin nagadatuu fi warra maqaa ortodoksiitiin dalagatu kokkee qabna eenyuunu tanaa inni so'an muslima keessaa istaanaan ustaana keessaa istaanaan maqaa rabbiitiin shaqqalachuu hin ta'u kun kana irratti na jibbuu dandeessa abbaan barbaadde soba keetii wajjin bawwaatti galee anaa jettu dhaqiitii fakkeessuu keetii wajjin fakkeessitee buluu wajjin dhaqiitii ustaaz tokko salaamanii ustaaz zamzaan kooti bari isaan nama rabbiiti ustaaz zamzaan koo nama rakkanaati jedhetuun kee sobee ay Nayemar nama gaariidha jettu miti sila tu nama Hamzaa kana hojii isaa hunda dhoskee gadi baasuu dhiisee ka'ee Hamzaan kun rabbi irraa jaalatu inni nama gaariidha hidhamee kunoo hidhaa keessa jira isa rabbitu hidhe bar anaa miti kan hidhe rabbitu gagam godhe jechuudha qabaan rabbii jabaadha waan ta'eef jechuudha otoma nyaatu osoma rakkisu rakkatee taa'aa jira amma mana hidhaa keessa jechuudha ooltee bultii malee dhugaan ifa ba'umsii hin ooltu Nayemar Fuad maal jetteedha ammas taanaan na argitu jarran makkanaan jaatta kun ooltee bultii malee hinuma argitu jechuudha na amani kanaafu nama fakkeessu hin jaallatinaa sin nama dhugaa fatfat godhee baasu jaalladha min qaribbaachuu nagarallee mooxaa qaribmaa fakkeessee buleedhaaf du'a nafuwan dhugaa dubbadheedhaafis du'a nafuwan dhugaa irratti garuu yoon kil jedhee nan gaabbisiisu jechuudha warri yaara dhuftan subscribe godhadhaa maatii jaalalataa maatii kabajataa eeyyoo laayikii tuquun dagatinaa kasii kana እንደዚህ ማለት ነው ከባድ ብቻ eeyyen viidiyoo kaleessa dubbadhe waa'ee numeerii fi waa'ee achirratti affeeramuu jechuudha kunoo iskiriinii irra sirrii kaa'eera tuqxanii dhaggeeffachuu dandeessu halkan gaarii